wannaarraa googliirraa baradhee jettee ati. Okay, qubee googiliinis yaa wadiisa keessa nu barsiisa maarree maal rakkina soba maal qabare. Please googliirraa afaan Oromoo baratte sanii asnaa baase. Daf baxxan. Okay, amma sitti mul'achaa jira. Please googilii asnaa baasii. Googilii afaan Oromiffaa irraa baratte san asnaa baas kun aappiidha. Appilikeeshiniidha kun. Okay, aappiidhumarraan baradhe. Maa kijibdaree dur? Maa afuufte maa xannistaree dur? Googliirraa baradheette. Okay, aappiirraan baradhe maal goota? Kijibde wallaahi. Xanniste. Maa dura xanniste? Nan kijibee dhiifama jee. Hin jedhu. Annama xannisu jibbaa beektaa wallaahi. Okay. Jechisiisaa ustaaza nu kijibee. Akkuma nama jechuun googilii irraa baratee wayii fakkeessitee googilii irraa baradheette. Ani kanas hin jedhu. Daandii sirrii nu qajeelchi kan jettan kana. Guyyaatti session kan kadhattan kana. Daandii sirrii otoo hin argatin akkamitti daandii sirrii kadhattu? Dura tokkoffaarra dhiifama gaafadhu. In kijibee googilii irraa baradhe kayyatti san. Hin jedhu maali? In kijibne. In kijibne. Adiisa okay. Jedhii. Si baasu sas? Isa si baasu? Jedhii. No. Jedhii gurbaa. Oh. Ni jattaa jee. Afaan tun alba'ee jee. Manattiin si dhufan si biraan jira. Niin afuufee jii akka Abdul Fattah nu baanu. Hara kanaaf. Hin xallisaa jiru. Hin xallisaa. Dhiiroo xannisuun tun maali? Jedhii antee gobazi. Kan miidiyaarra taa'ee afuufaa ol waan amoos hin jedhe. In jettuu? Hin jedhu. Jala taa'ee taaptaaf godhe. Okay, bakka sai. Maarree yoon bu'e. Yaadi manattiin si dhufamu. Dakasari olaase. Maarree yoon bu'e maanne. Manattiin si Andura dhufamu. yuusin hin jedheeramu. Nama buusuu nama mala keessanii. Manattiin si dhufamu ni jettaa. Ni jettamaan jettu. Kootu manatti. Mana si dhufee akka abduu sukkuun mormaa sukkuumamuu barbaadamoo dhiyaatamu. Booda ati dubbii biraan nu wanta godhu deemta talaa. Booda kitaaba kaayuu hafuura qulqulluu kintaalli narra bu'ee jee. Sinoonni akkasii qabdu moo iyyuu? Ayyee hundaafuu amma ayyee maayikii qabadhuuti. Arraba malee onni akkasii eessaa fiddan qoy. Amma maayikii qabadhuu gaafii na gaafatti sii deebisaa maayikii qabadhuu na dhageeffadhu. Na gandeessee ka'u. Ayyee. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قافين إني قافتي اهدنا الصراط المستقيم جتشم ما اللي تشولاي قولك أنا الرابات من البيت أنا تريوسني سكاني سنتر الحيسان جران يجتشو أيه asirratti kaa'ee jira lakkoofsa 6 bira dhaqnee hiikaa isaa haalaallu lakkoofsa 6 irratti maal jedha ihdina siraata almustaqim jechuun maal jechuudha jedhee yeroo hiiku dullanaa ilaa siraati almustaqim gara karaa qajeelaa irratti nu qajeelchi wasluk binaa fiihi achi keessa nu gaggeessi karaa kamiin keessa karaa diriiraa kana keessa nu gaggeessi achi keessa nu oofi karaa biraati miti beek karaa diriiraa kana keessa hayyee wathabbitnaa calayhi irratti gadi nu dhaabi maali irratti karaa qajeelaa kanarratti gadi nu dhaabi wasluk laal wathabbitnaa maayikiin banatiin yaadi maayik qabadhu sii deebisaa jira kunoo sii hiikaa qur'aanumarraa jechuudha siira qur'aanaati kuni hin muddamin tolee وزدنا هدى أجل من اللي ندبلي جتشود اهدنا الصراط المستقيم جتشود إرتي قد ندابي أجل من اللي ندبلي جتشود لا كراك أجل إرتي قد ندابي إرتي قد ندابي كرانكم كم النجناني جدلال فالدور أساتت هو طريق الواضح الذي لا إعوج فيه وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم جل كرا دبين سهن قمن كرا أجيلا كرا إفتئه كرا
دبين سهن قمني أمنتي إسلاماتي الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم كربي النبي محمد عليه الصلاة والسلام التنير جيجل كنو كران سن كراكم من جنان وهو الإسلام إسلام أجل كنو كران سن إسلام كنو كران سن كم من جنان وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم لا أكو مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جد كرانسون أما اللي كرا ورطول إرتي أولتي كإرتي هندلنيني إريا ربنك أجيلتي لا كا أما اللي كرا واللالتوتا كهنتان كراك أجيلا إرتي قدنك أجيلتي كرانسون كم جنان طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهديتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جي كران سنين كرا نبيوتا سندرا كرا قبروتان كجيشتي كنك صديقوتا كنك شهداءوتا كنك صالحتوتا كنك ناسنين إرتي نوك أجيلتي غير طريق المغضوب عليهم كجد مسوني الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود غير المغضوب عليهم كور رتهن دل الناس كراك من جنان يا ربي كرا ور رتهن دل الناس رت نقاجل كجدامه كرا ور يهودا كهنتاني ور يهودا كني وسوهك أبيكو اتهن دلغن وسوهك أرغن ديدن كرا ور أسوهك أرغن ديدني سن كهنتاني كراك أجيلا رتي أما اللي وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى لا كولالتو تاسون كومتكهم بين جلتوتا كجدا ميسون اين يني جنان كرا ور جلتوتا كا ومتكهم بيك نسوني كنك نصاراتي كرا نصارى اللي كهنتاني كرا كريستانوتا اللي كهنتاني رتي يا ربي كينيا يا دمتا كيتين بركسيسين أبو نقاجل كونو غوبازي كونو يودن دي تدبس كونو عربي كونو أنا كان جدو داندي سرير قد تتامي كونو رغا ولين سيدي بسا رابر مالتاتي سا أوكي فيا قبدا كرا كريستانوتا كهنتاني كرا يهودا اللي كهنتاني كرا قجيلا كرا إسلام ما رتي قد نقاجل چي إرتي قد نقابي قجيل من اللي ندبلي أمس مايكين قبتني مايكي قبت غوبازي انتو مري ما للا بچارتا ما للا نجي فداموري انتو مري عبد الفتاح تمرو غيرا يادي تمرو غيرا في جوابا تري بر داندي سيدر قد تامي تيجي انسي غافنان ايه وكلك شايه هاي ايه وكلك ايه نرغدر argateetta erga daandii sirrii argatte akkamitti daandii sirriirra naqa jirchira jettare achirratti ganna dhaabii jettanii kadhattu yoo ta'u daandii sirrii argattanii irratti gadinu dhaabi jechuudha kunoo si hiikee bar akka jechuun irratti gadinu dhaabi jechuudha kunoo hiikaan isaa irratti gadinu dhaabi jechuudha wasabbitnaa jechuudha sin jedhee bar wasabbitnaa alayhi irratti gadinu dhaabi jechuudha sin jedhe Okay, satti dubbisartu sila nageenyeef na googilii kisaa mara seeneeti naaf hiiki. إيش أيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله جوجلي سابقا إن سينا عيكتو ما تشوف لكن نافا يكفلا ميت أنا بتشاهي كافي إن شاء الله يا رب يا دي خنا شهادة قبسي يا أخي أقامي قسم ركعت أنا مكا يسوسيني أفورك كسي سراتو مكان يسوس آيلاندي بشاني تدابت كرغل جودي زيجر مكان هلا واتو كوكن غوني بيكتا تلا hanga har'aatti waa sii godhee beektaa kadhattee kadhannaa keessi dhaga'ee beektaa. Mata duree biraatti tintarini qabe. Laa gammatti dhuftuttidha. Amma laal suuraan kuni suuraa Faatihaa boqonnaa tokko ayata 6 kunoo osoo ati argitu barreessaa lakkoofsa 6 kunoo laal osoo ati argitu lakkoofsa 6 kunoo lakkoofsa 6 hayyee ihdina siraata almustaqiim jedha akkatin shakkineef.
أيه دلنا إلى الصراط المستقيم واسلك بنا فيه وثبتنا عليه وزدنا هدى. أما إذا كانت ترانسليت سيها قلوا ماشي كان أقول إيه فلدر مكيتي جاتشورا إيشي أيه ما كان أقول إيه متي أيه ترانسليت تنو أسمان غدا براسون ديمين أسمان رتياتو نومي إيشي gara afaan ingiliffaatitti ka arabiffarra ingiliffarra jira oromiffas yaa deebisu oromik ayye isa irrattis nu jabaadhu jedheera kuni qajeelfama keenyas nu dabali jedhe amaariffaa goonoo xiqqoo seeraan hiikeen jira waan ta'eef warra xiqqoo googiliin seeraan hiiku በእርሱም ላይ ጽናትን ጠብቀን መመሪያችንንም ጨምርልን ጽናትን jechuun gadhaabbii achirratti nu jabeessi gadi jabeenna jechuudha. Laal በእርሱም ላይ ጽናትን ጠብቀን jedha achirratti nu jabeessi jedhee xiqqoo googiliin silaa seeraan hin hiiku hin beektanii kun laal and keep us steadfast on it and increase our guidance jedha ingiliffaanis jechuudha. Irratti gadi nu dhaabi irratti gadi nu jabeessi qajeelumina illee nu dabali jedhee lafa kaa'a jechuudha. Ayyee. Xumuree? Ayyee gaariidha. Akkasittiin nama fakkeenyaaf ajajamtee kana gochuun kee waan tokkodha. Okay. Torbarratti immoo maal jedha karaa warra isaan irratti tola oolte kan isaan irratti hin dallaliniif jaallatanitti nu qajeelchii jedha. Innoo maal jechuudha? Isa sanuu si hiikaa ture bara nammaan tana karaa warra inni rabbiin irratti dallanee suni karaa Yahudaati. Kanaafuu karaa Yahudaan jechaa hin jiru. Karaa Yahudaa jechaa hin jiru kaasirra. Qoyna dhageeffadhu. Obsi. Warri rabbiin irratti dallane Yahudota. Maaliif beekaa jallata waan ta'eef tafsiirarraa sii baasa. Obsi tole. Kunoo tafsiirarraa sii baasa. Yoo naa hiiki jette yoo tiraanisleet naa godhi jette tiraanisleet sii godhuu danda'a. Ammumaa kunoo na bira jira waan ta'eef tole. Kunoo laal. Ammaaf kunoo si fuulduratti tiraanisleet godha. Kunoo maal jedhaa? غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوا كاليهود جل لا جرنسون وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق واهتداء إليه كالنصارى جل كربين إرتد لنا ور يهودتات ماليف أصو بيكن جلة وانتي حق اللين بيكن نبي محمد إرقام ربي اللي أكت إم بيكن يوناهيك يتسيهيك كاد ولالتوتا عن جلة ولالما عن جلة إمو كريستانوتا لا ولالما عن جيجو أكاس ناهيك يوجد تسيكو نندا نافيك سيكانجر تول أي سيهيك Copia godhu qoy. Chrome. Translate. Translate kun onaaf fidee jira. Hayyee kaama dura achitti koppii godhanne sanii dura gara Oromifaatti jijjiirra. Koppii duraa san kunoo asumaan as tuqannaa.
Kunoo karaa warra dheekkamsa kee galanii dhugaa beekanii garuu hin hordofnee akkuma Yahuudotaa malee. Kunoo Yahuudota jechuu jarreen sunniin. Akkuma Yihuudotaa malee maal jechuudha? غير جتشوني غير طريق المغضوب عليهم كهنتان جتشو كراسا كهنتان كرا Si jechaa jira nama akkasin jedhume deebisi. إيش كنوا لا سر الله كرا ورا ديكم سكي سجلني dhugaa beekanii garuu hin hordofne akkuma Yahuudotaa malee. Asitti addaan citee jira. Akkuma Yihuudotaa hiika kennaan jiru Abdulfatta akkuma Yihuudotaa malee. Afaan Oromoo akkas godhe malee Arabiffee. Afaan Oromootiitu akkas godhaa bar. Anduraa siin jedheera tiraanisleetiin afaan Oromiffaa akkuma san googilii irratti guutuu fiduu hin danda'u siin jedhee duraa sitti himee jira. Amma akkas jennee ati ሌላ ቆይ ከቁጣው መንገድ ይላል ከቁጣው መንገድ ሌላ እውነትን አውቆ ግን ካልተከተሉት ካልተከተሉት እንደ ይሁዶች እንደ ይሁዶች ከራሰን ከሂንታን kunis akkum sana jedhe ከራሰን ከሂንታን jechu akkum sana jedhe kunis tokkuma yakka afaan Oromoo Translating seeraan duraayyuu hin hiikuu jedheera jira gabaabsee hiikee jira ani immoo seeraan si hiikee jira. Rakkina translative waan ta'eef hubachuu dhabuun mirga keeti. Sundantaa keeti. Ani immoo si hiikee jira. akkamitti nu daree fakkeenyaaf ana Arabiffaa hin beeku. Yoo barbaadden hubatiin mukatti bu'aan wanta ani waan naa deebi'uu waan sii deebi'uu qabu akka waan amantiin Islaamummaa na ajaju sii deebisee jira. Yoo na amantee fudhatte. Yoo lakki an si hin amanuu yoo ka jettu taate mirga keeti hin fudhatin yoo barbaadde. An dura yoo haati fudhattu osoo hin taane ati na gaafatteef sii deebisaa. Sheekni jarraatis sheeka keetii kana si godheella sheekni keetillee akkuma dubbii Arabiffaa afaan micciiree fidu afaan isin micciiree isin kaa'ame. Dhiisika waa'ee sheeka kiyyaa dhiisika ani sheekan jedhiniiti ani of danda'een deema. Ustaaz Abee Wangeela Yohaannis Wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko Arabiffaa Qoyika amma isum kana irratti iyyuu isum kana meeqa muree Wangeeluma isum kana qoyi. Waan hin jedhe geeffadhu. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko Arabiffaadhaan kooppii godhee afaan Oromootti asii jijjiiru qoy. Mee kama Oromiffaatu jijjiiraa qoy kabraa dhiisi. Mee kama Oromiffaatu eenyu kaa Ingiliffaa jechuudha. Ingiliffuma gara Oromiffaatu jijjiiraa qoy. Arabiffuma jijjiireef Arabiffaa. Arabiffaa gadi aappii Arabiffaa gadi hin buusne yoo amma gadi buusi jettee hin buusaa mee jira Arabiffaa buusee jira hin buufne jira Arabiffaa. Qoy na jijjiira. Ayyee yoo si bira jiraate jijjiire. Ani immoo kan agasanii ka Ingiliffaa kana mee jijjiiraa fi Ingiliffarraa gara Oromiffaa. Ingiliff. Eshi. Ayaasuma laala. Eshi. Jalqaba dubbit ture sagalichi Waaqayyo wajjin ture sagalichi Waaqayyo ture jedha. Sagalichis Waaqayyo ture jedha. Oromiffi garuu asuma biratti ilaalu waan inni jedhu. Sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture jedha. Waan hunduma ka jedhu hin jiru. Oromiffa amma ka translate irratti ilaali. Waan hunduma jechi jedhu Oromiffarra ka amma translate ta'e irra hin jiru. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God jedha. Hayyee waan hunduma dura ka jedhu hin jiru amma laal yeroo hiikamu waan hunduma dura jechi hunduma jedhu hin jiru as keessa jalqaba dubbiin ture sagalichis Waaqayyo wajjin ture laal kuno akkanatti baasaa jechi translating. Maarree kun bare akkasum jedhamaan jalqaba jedhamaan sun garaagarummaa qabaaree Abdul Fattah. Maati dabale Oromiffi waan hunduma dura jedhee maati dabale. Akka anne kun ekkoo akka hiikkaa sirriiti kan inni bar. Yaa kunis immoo yaa akkasuma otoo akkas jechuu baates tokkuma maanni. Hiikkaan isaa akkuma tokko jira. Tokkuma. Ajiib.